Nuti si sila arsuu hin barbaannu daawwattoota keenyallee arsuu hin barbaannu. Bilbiltee turte. Tasliim mana hin dhufinii naan jettee turte Fatiyaani. Yoo ana wajjin dhufte malee mana hin dhufinii jettee turte. Fatiyaatu deemii yaaddoo ijoollee gargaarii naan jettee Tasliim dhufaa jirti. Kanaafuu kaameraa keenya kaayyanneet ijoollee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu mee dura salaamtaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra salaamtaa teenyonni raahatan nageessortoota fannistoo biqiltoota salaamtaa teenyis nageessocha har'a gaafni qabannee dhufne. Har'a wanti qabannee dhufne daawwattoota keenya waamo yaaddoo sabaatiin wal qabatu yaaddoon ammas duraan Tasliim biraa deemtee turte. Deemte. Ammas bira deebite. Haati manaatis garuu deemtu miti. Dura dhaamsa tokko yaaddoo dhaamnee turreemi. Haadha mana keetii manguddoodhaan laalii akkanumatti kophaa keetiin hinqamini manguddoon isaa dhuftu. Namni tokko beekaa ni qaba Oromoon beekaas ni qabdi. Akkuma wallaalaallee hin jiru beekaanis jiraachuu beekamadha. Kanaafuu manguddoon laali manguddoo warreen akka baarfaa warra kanaa kana yaammadhuuti haati mana keetii akka galtu jennee ni dubbanne. Manguddoodhaan sobii deebifadhu jenneen garuu inni saniitti malee hin dhiyaanne waan san itti dalaguun heetu. Lamaffaa Tasliimtuun deemtee deebite. Kanaafuu Tasliimtuun mana isaa bichaa taa'u miti yuutuuba isiitis dalagachaa dalagaas maannee yookiin kaan ammoo haati mana isaa isiidhaa haati mana yaaddoo waan galuun deemneef wanta godhi jennaan. Yoo Tasliim tana fuudhuu irraa qabaate yookaan fuudhuu yookiin Tasliim tana dalagaa naquu yookiin fuudhuu Tasliim fuudhuudhaafis ammas akka mirga qabu asumaan ni dabarsa. Kanaafuu ati waa'ee ani bara kanarratti dhugaa nama Fatiyaan mana sanii fuudhuu turchite namni tokko kan eegaa waliin qabne mana olii ta'e mana keessa tokko keessa gitaa waliin ta'u fuutee bira geessu turchite achi deebi'u sanoo maatti dhiibte haati mana yaadduutuun. Akka fagaatu gooti malee ma dubbiin tun. Daranuma akka walitti hin dhiyaanne. Akka walitti hin dhiyaanne. Na jibbii mucaan kun bakka abbaan maan kiyyaallee tun na jibbii amma ijoollee dubiraa manatti galfatee sammana jiraatte amma isaan fuudhu deema malee namni kun na galfatu duraan qabutti daran fagaata jechuudha waraansi. Saniifuu amma biyyoota naan mana deebisuusaa kana bira deebisuusaa kana akka kiyyattan natti hin tolle. Maaliif osoo fakkii san bira teessee achumaa dalagaa taates dalagaa naqanii yoo immoo hanga ati mana yaaddoo galtu. Achi teessatti dhuftee ijoollee isaa gargaaruu ni dandeessi bara. Waa gootee fi mafatee abira yoo deebite rakkoo hin qabdu. Anamma achi deebiin isaa deebisuun san bira deebisuun isaa tan an akkuma qayyattuu naan taane maaliif haadha manaa isaa tan irraa fageessiti daranuu. Haati manaa isaa tun amma jiinii hanga dhumuu jettee mafatee hanga guyyatan. Hanga itti araba amma jiinii hanga dhumuu guyyaan hanga bakun haa dhumuu amma hanga kanan nagadi inni sanii jettee na fakkaate. Ammoo akka Fatiyaan jettee akkasii. Akkasi. Akka isii beektaa Fatiyaan hojjaa haati manaa iddoo. Amma immoo gaafa miyyoo hedduma tanaan inni osoo guyyaan sanuu hin gahin mana deebise. Amma sinuu fagaattee mu fagaanne. Daran fagaattee bara. Saniifuu sirriin gooneen jaan amma yaadduun haadha manaa ilmaan irraa fageesse jechuudha amma akka hiyyattan. Sirriidha. Gam tokkoon isaan amma akkam na fakkaatti. Fatiyumaanii zigaalumaaf amma dhalaan tun wal zigaaltii beekte. Zigaalumaaf Fatiyaa baatirra malee gandiin isaanii yemmuu baatirra ni galaa ogeettu san annaan fudhatamu. Maaliif jennaan? Sila amma yaaddoon gizeetti dabalu akka Fatiyaan jette san beeka yaaddoon inni numa itti baatirra ni dhufa amma yaaddiin itti yoo galuurraa akka qabaattu ta'een beekama. Galuurraa waan hin qabneef ammallee isiin yoo yaaddoon itti dabale waa'ee dhufuun maqaan dhohitu hin gartu. Akkasuma dhaamsiin ana asirra yaaddoodhaan yoo Tasliim haadha manaa godhachuu fedhees fuudhuu danda'a Tasliim haqa namaatii miti waan taateef karaa seeraatiin akka shari'aattis akka aadaa teenyatti ganda dawwalee biyyoon tun warra dhalatte qabdi. Sodaachuu osoo hin taane mana isaa jirti itti himee dhugaa bar namni mana kee jiru tokko hin sodaattu. Namuma laalaa sodaatanii wal baran amma haati mana yaaddoo tun ji'a sadii fixee jirti hanga deemtu. Kanaafuu isiin galuun hedduu ni argaami gaafa rabbi galchaa galtu jarjarallee hin qubaatu garuu Tasliim tana gama halaal godhachuutti maan deemneen jaan hogguu bira jirti. Baran tana Tasliim yoo fuudhuu fedhe haati manaa ijoollee isaa feetu manaa jiraattu. Feetu haa jiraatus baattu. Sambii yoo fuudhu ta'e sharaan hin dhorku. Haa fuudhu. Garuu akkatti gaa naguma mana keessa teessisuun sirrii miti qaba.
Sirrii. Ammas karaa tokko naati mana isaa duraa fagaatti karaa kaaniinoo yaa'ii nama kana dura hidhaa isa geessite maal? Sababa kana. Saba tasliimii bara. Sababa. Ammas wanni akkasii deebi'uun mala. Fakkeenyaaf. Yookiin ammoonni isa deebi'uun ni maltii biree mucaan hangammaa jala deemu jira. Saniifuu namni gaa waan barees hin dhiisuumi. Saniifuu mucaan duraan harka miyyoo baree hin dhiisu. Saniifuu amma inni yoo fuudhurraa qabaate dafee fuudhu. Akka fayyaddan. Sirrii. Yoo fuudhurraa qabaate fuudhu. Yoo fuudhurraa hin qabaanne immoo miyyoo fadhaa bira deebisu. Yoommoo yaaddoon hin fuudhu yoo kajuu taate haadha mana isaa tana gaa. Nama dhalaa biraan fuudhu yoo kajuu taate haadha mana isaa tana itti yaadee akkuma reefu jenne manguddoo laallatee maaliif manatti hin deebifne namni bar ni jira bar namni dubbataan keenya ni jira bar naannoo keenya ni jira bar biyya tana Itoophiyaa qofa Oromiyaa qofa hin jiru bar biyyaan baay'ee ta'es beekaanuma qabna akkuma Oromoon akkuma Itoophiyaas jirtu ardii hundarrallee jirti kan keessaa beekaanis numa jirti. Ni jira bikkayyuu bikkaan qateen qabu. Kanaafuu nama tokko dubbataa tokko laallatee wanni hin jeefne beektaa dubbii yaaddoon dhageessu jechuu qiyyaa miti. Fakkeenyaaf namni tokko nama sodaatu qaba nama danda'u nama dandeeyaa qabaachuu qaba gabaabduutti. Namni tokko dandeeyaa qabaachuu qaba. Namni tokko dandeeyaa qabaachuu qaba gisee jennu nama kabaju tokko qabaachuu qaba. Nama yoo inni si dubbate jecha isaa san daleeyduuf tokko. Nama yoo inni si gorsa isaa san fudhatuuf tokko. Dandeeyaa gisee jiru akkana yaadee. Akkasuma haa beekamaadha. Kanaafuu yaada asumatti hin goolabaanii yaada dhumarratti dhaamsa hordoftoota keenya kanaaf qabdu mee dubbadhu. Ani irra baay'ee waa'ee tasliim tana asirra oofuu osoo hin taane haadha manaa ijoollee tana fardeeffatee jechuudha. Akka maatii keessatti deebisu. Nama fatima sanillee taatu deddeebi'eeni akka deddeebisu immoo miyyoo tana akkana yoo kan mana isaa ta'uu fe'asii fi achidduu kan miyyuma tanaan deddeebi'u ta'e ifa gaattiin jana akka fayyatti saniifuu waa'ee tasliim tana dhaabee yoo fuuldura qabates dafee fuudhee yoo fuuldura hin qabaanne immoo waa'ee isii tana dhaabee haadha manaa sana akka maatii keessatti deebitu. Sirriidha Akka godhu yaada kanaan jaanan. Saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya har'aa akkasumarratti sinirraa goolamna isin qindeessiniif salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.